Ani biizinasa hin qabu onlaayinii irraas maallaqa hojjedhee hin beeku. Garuu sadarkaan kun kan sirriitti barbaachisaa ta'eef kanaaf jedheen yaada. Namoonni hedduun waa'ee intarpiraaraa haasa'uu kan eegalan erga milkaa'anii booda. Ani garuu fedhiin koo kan jiru wantoota dursee jiru irratti. Iskiilii, disipiliinaa fi siistama irratti jechuudha. Wantoota namni hedduun hin agarre. Yeroo dheeraaf ani intarpiraaraa kan eegalan yaada sirrii harkataniitiin sahaa ture. So kitaabotaa fi pooskaartii kontaaktii waa'ee intarpiraaraa haasa'uun hedduu konsiim godhaan ture. Kanas barachuudhaan jechaanii ture. Dhumarratti wanni hubadhe intarpiraarummaan tarkaanfii isa jalqabaati miti. Bulliingitu intarpiraarummaadha malee. So what am I bullying? Ani guyyaa hunda guyyaa koo C++, ani haga ammaa software engineer keessa hin jiru, departmentii software engineer hin galle, garuu guyyaa hunda dandeettii koodingii waan takka uumuu irratti hojjechuu, koodingii fi barsiisuu irra jiraachuu. Sababni isaas sun leverage namoonni hedduun hin qabne waan ta'eef. Lammaffaa audience and communication ability. Chaanaalli kun hobby committee miti. Chaanaalli kun projektii koo jalqabaa, projektii koo dhugaa isa jalqabaati. Iddoon ani itti value create godhu itti baradhuu fi iddoon ani itti idea isin wajjin itti share godhuu fi iddoon ani itti show up consistently itti baradhuu jechuudha. So kunneen dandeettii real business isa dhugaati jechuudha. Yeroo tokko yeroo dheeraa viidiyoo ittiin irratti dabarsee viidiyoo sun namoonni ilaalu baay'ee xiqqaa. Viidiyoo analyze yeroo ilaalu viidiyoo isaa baay'ee gad xiqqaa. Yeroo tokko wantoonni kun hojjechuu dhaahuu nin shakkaa jechuudha. Asirratti viidiyoo baay'ee gad xiqqaa ilaalaa garuu walitti fufinsaan konteektii kireet godhuu ofii viidiyoo hojjechuu itti fufuun kuni tirlingiin dhugaa isa kana jechuudha. Sadi siistamaa fi disipiliina. Ani istiraakcharii caasaan qaba. Ganama yeroo hunda sa'a 3f maatis yeroon itti qooduu qaba. Akkasumas afternoonii sa'a booda sa'a 3f koodingii yeroon itti godhuu qaba. Sa'a 3 dandeettii koodingii itti ijaaruu jechuudha. Akkasumas yeroo konteektii kireet itti godhuu qaba jechuudha. So ani istiraakcharii kana keessatti AI akka thinking partner fi yaada kiyyatti challenge na godhuutiin itti fayyadama. Wantoota akka pilaana baasuu fi decision bareedduu kennuu fi akka reflect itti godhuudhaaf itti fayyadama. So yeroo motivation kiyya du'u sistema kana akkan hojii walitti fufinsaan akkan hojjedhu na godhu. So wantoonni kun sadee walitti dabalamanii haala natti yaaduu fi haala addunyaatti hubadhu jijjiiraa jiru. Komii dhiisee akkan of ijaaruu irratti baay'ee xiyyeeffadhu godhaa jiru. Ani resultiin isinitti agarsiisu hin qabu. Revenuun isinitti agarsiisu hin qabu. Successful story isinii himus hin qabu. Dubbiin jirtu kanuma. Namoonni baay'een kan mul'atan erga injifatanii booda. Ani garuu adeemsa dura jiruun sitti agarsiisa jira. Yoota wanti hundi haala nama hawwatu keessa hin jirree fi namni tokkolleen harka si rukutu hin jirre. Sababiin isaas iddoon itti namoonni hedduun harka kennan asii waan ta'eef. Garuu ani gonkumaa. Atis iddoo akka koo jirta taanaan biizinasa hin qabdu taanaan wanta amma godhaa jirtu tokko filadhuuti akka biizinasaatti tiriit godhuu jalqabi. Piroojeektii iskiilii fi amalallee yoo ta'e. So wanna sun adeemsa isaatii fi fooyya'insa isaa tiraa godhaa irratti hojjechaa deemuudha qabda jechuudha. So of ijaaruu fi buldiingiin dhugaa isa suni pilaanaa miti jechuudha. Adeemsa dhugaa hordofuu yoo jaarata asirratti dookumentii waa godhaa jirru chaanaala kana subscribe gochuu dandeessa. Wajjin figira raawwanna.